Ashama harka fuunee daawwattootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqabu egaan daawwattoota keenya guyyaa har'aa jechuun guyyaa sabtii yookaan sanbataa isa jedhamu kana makkalaaqaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa inni juuntaa jedheetiin yaamuu fi juuntaa jedhamee yaamamu lolli hamaan akka jiruun beekanii guyyaa har'aa dhukaasa gurguddaan taasifameen Maqaleen bu maal jedhee isinitti muka walumaa galatti har'a odeeffannoo jajjabaan isinii qaba. Odeeffannoo jajjabaa kana hanga dhumaatti yoo teessanii na hordoftan kan adda baafattan ta'a maaltu ta'ame kan jedhurraa lolli har'a hammatu ture. Hundi keessanuu miidiyaa irratti argitan jedheen amana. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya namoonni gama YouTube kenna haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuu maatii keenya ta'a. Odeeffannoo adda addaatii fi wantoota wayitawaa irratti kan isin biraa geenu ta'a. Egaan ilaalcha amma jiru keessatti guyyaa muraasa booda Dabra Mesqal Darba Miikaa'eli Maaliyyoo wayyaaneen walumaa galatti akka mana hidhaa duddu mul'atee jira. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf nuti hin beeytanii wayyaanis hin deeggaru biltiginnas hin deeggaru. Garuu dhugaan mana waaqatti waan ta'eef wayyaaneen kufuun isii mul'atee jira. Sababni isii mul'ateef maalinni akkuma isin argaa jirtan makalaakaa saraawitiin Maqalee akkatti marseetiin qabee jira. Qabuu qofaa miti har'a dhaheetiin daaraa badaakuu isii hafee jira jechuudha. Bakka baay'ee haleelee jira guyyaa har'aa mootummaan Tigraayiyyuu jechuudha. Dabratsiyoon Dabra Miikaa'eluu ibsa kennanii jiranii. Mootummaan uummattoota nagayaa Maqalee keessatti har'a narraa haleele jedhee ibsa kennee yoo soba taate deematiin Dabratsiyoon Dabra Miikaa'el kan jedhu feesbuuka isaa jala laalaa jechuudha. Kun ragaa qabatamaatii Reuters gabaasee jira jechuudha. So akka waraanni raayyaa ittisa biyyaa himuttis liiviin kallattiin achirraa taraa ture. Bakkoota wayyaaniin qabdu gurguddaa mishigii yookaan bakka jarri dhoysite gurguddaa kan jedhame hunda isaatu hojiin ala gootee harkaa qabdee jirti biltsiginnaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa jechuudha. Sa'a ammaa kana jarri harka kennachuuf parsantii 90 ga'anii jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf lamaanuyyuu diina keenya haa ta'u malee diinni keenya amma diina keenya duraanii injifachuuf sakandii xiqqoo tafe jechuudha. Diinni keenya amma diina keenya duraanii daaraa godhee irra deemee jira. Akka mootummaan ibsaa jirutti hinda'uun akka BBC'n afaan Oromoo ibsaa jirutti warroonni loltuu Tigraay ta'an jechuudha. Akka abaaboo kanatti bosona galaa jiran dheessanii bakka kana booda magaalaa gadhiisanii sodaatanii yookaan immootu injifatanii jiran waan ta'eef riphee lolaa ta'aa jiranii qaama mootummaarrallee dhokatanii qaama mootummaa naannawaatirrallee dhokatanii riphee lolaa ta'aa jiran jechuudha. Maaliif yoo qaama mootummaa keessa ta'an mootummaan duubaa waraana dhaqaadhaa jedhaan waraanni immoo humna isaaniitti ol ta'ee jira. Biltsiginnaan waraana gurguddaa qabdu ergitee beektanii. So ani akka tilmaama kiyyaatti fi akka miidiyaa hayyoonni gurguddaan tilmaamaa jiranitti har'a yookaan bor keessa guutuun guututti Maqalee to'atanii jarattiin yookaan hin baddii yookaan hin ajjeefamtii yookaan immootu mana dhaadhayti kan jedhu shakkiin hin jiru. Argaa jirra walumaanuu. Kun immoo odeeffannoo qabatamaa ta'uu jaruma jala argaa jirra. Ofii falasafnee fidaa hin jirru. Mootummaan naannoo Tigraay dubbataa jira. Televiziyooniidhaan ijaan argaa jirra. Liivii kallattii taraa jira. Faana Broadcasting dabarsaa jira. OBN dabarsaa jira. Ethiopia Broadcasting Corporation dabarsaa jira. DO dabarsaa jira. Miidiyaaleen gurguddaan dabarsaa jiran. So ani akka yaada kiyyaatti inumaa har'a galgala jirattiin waan taatettiin taati waan baatettiin baati. Garuu baay'ee sodaachisaadha. Humni maaliif magaalaa Maqalee keessa seenuu jechuun ammaaf daangaa marsanii jiran. Kun to'atan guutuun guututti sobata kan qabu jechuudha. Wayyaaneen guutuun guututti marfamteetii jirti. Garuu keessa seenuu santu badaa ulfaate akka waraanni illee intarvii godhanii dubbatutti keessa seenuun baay'ee hamaa ta'e. Maaliif yeroo keessa seenuuf jettutti jarri humna qabduun gadi darbatti. Haa gadi darbatan malee kunneen immoo humna qabaniin achi hin darbanne yoo jedhan ummata bal'aatu miidhama. Ummatatu jira. Magaalattiin magaalaa guddoo. Kaayyoon lola kanaatu magaalaa san bilisoomsu. Kunis magaalaa san bilisoomsineedha. Kunis magaalaa san bilisoomsineetti. Lachuu magaalaa bilisoomsudha. Kanaaf ummata miidhamuu hin barbaadan jechuudha. Mootummaanis ummata xalaata ofitti godhuu hin barbaadu. Jarri sunis ummata xalaata ofitti godhuu hin barbaadan. Kanaaf ummataatu xiqqoo rakkoo itti godhe jechuudha. Silaa amma akka naannolee adda giraatii fi naannolee adda addaa kana maali kana? To'atu daqiiqaa takkatti to'atuu hin danda'an humna amma qaban kanaan. Sa'a ammaa kana dhugaa dubbachuudhaaf humni guddaan kanuma biltsiginnaati. Biltsiginnaan ajjeefamtus dhumtus ummata baay'ee fi waraana baay'ee waan qabduuf
warra duubatti hafeen bira geessee jirti jechuudha. Maaliif humni ati Itoophiyaan waraana 100,000 fi 20,000 ol qabdi hin beeytanii kun hundi bakka takka hin dhumu. Yoo kumni 10 dhume kumni 100 hin hafa jechuudha. Kumni 100 kun duuban itti liibe. Tigraay garuu ummanummaan isiitu miliyoona 5 maali waraanni yoo jabaate nama 20,000 50,000 waa yoo guddate 50,000 caalu. San keessa meeqa akka du'e hundi keenya hin beekne jechuudha. So wayyaaneen nuti amma asirratti waan tokkotu jira. Namni wayyaaneen injifatamuu aarutu jira. Yaa jara kenna maal yoo injifatamtu inuma dasneedhaan akka dhuunfaa kiyyaatti haa kunillee diina kenna ta'uu malee inni injifatuun gaariidha. Silaa Oromoon dandeesse namichuma kana bilisoomsitee natti tolaan gabrummaa biraa dhiifne lola xoorii biraa waliin banuu dhiifne namichuma kana akkuma bara OPDO bilisoomsinee san isuma osoo bilisoomsinee natti tola malee wayyaanee dur tarte san ofitti sarkisuu ofitti siyaamuu san tasalleen fudhadhani. Amma namni keenya harki caalu wayyaanee naa injifattu wayyaanee hojii jira ana with TPLF with Mali with akkas taanan dogongora guddaadha. Hamtuun wayyaanee madhugaa rabbi dubbatuudhaaf akka wannootitti ummata Amhaaraa kanatti taane ummanni badaan ummatuma TPLF kana sirna keessatti godaannisa qabaatu iyyuu baannuyyuu ummanni lammaffirratti nu miidhe ummatuma TPLF kana jechuu kana caala. Kuni bar haa nu fixuyyuu malee akka isaatitti bar nu bilisoomsuufi bar akka isaatitti jara nu bilisoomsuuf miti nu nyaatumaa fi nu jeesumaaf nu goote. Kun immoo karaan ittiin ummata keenya kana bilisoomsu karaa kana hidhee waan amaneef nu dhahaa jira malee dhimma biraatiif miti. Dhugaa rabbii dubbachuun firummaan gootu. Akka isaatitti Oromootana bilisoomsaa jira jedhee yaada. Sinii galaa garuu akkaataa inni itti yaade santu ka Oromoo bilisoomsu doon taane ka Oromoo gabroomsu ta'e amma garaagarummaan ilaalchi jiru wantichi inni fayyadamu kuni Oromoo gabroomsa malee Oromoon bilisoomsu. Inni garuu ilaalchisaa Oromoo matan akkanatti bilisoomsadha. Kana amma waldhabdeen guddaan jiru isa kana malee isa amma nu jennu sanii miti jechuudha. Wayyaaneen garuu gaafa deebite dirraashii abbaa kennaa lafarra duguyti haqa dubbatu. Dirraa ila haloo nutti baatti waan amma waraana keessatti taa'ame kana nurratti illikii baatti yoo dhugaa dubbanne. Wayyaaneenis bakkuma ofii sanaa teettu. Hundi isiitu bakkuma ofii sanaa teettu nuti dandeenyu ka bira haaraa fidannaa dadhabnu kanuma mormineetiniin bilisoomsinaa jechuudha. Isa turra filatama qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Kasanirraa hafe ani wayyaaneen naa bilisoomsitu jedhee wayyaanee duuba dhaabbachuun ilaa abad kun hin yaadamus Jawaari sodoo ala jiraate Hacaaluu sodoo jiraate hin godhu waan kana. Wayyaaneen nuuf haa deebitu jedhee hin yaadu. Kuni dogongora hamaadha jechuudha. Kanaaf akkasitti beekuu qabdanii wayyaaneen diina keenya diina caaltuudha haa kuftu daaraa taatuun kolfina. Aboo bara meeqa hiriira biyya alaa kanatti nu yaastee nu iyyisiistee yaa Oromoo daawoniin mudhii nu kutee har'a jazaan Oromootuun oolteen bultu. Jazaan Oromootuun oolteen bultu kun har'a kararra baaniitiin daawon jedhan. Sanuu afaan ittiin eegalleen afaan nu isaan ittiin eegalleen isaan fayyadamaa jiran. Bara akkanaa keessa jira argitee harka akkatti deebi'a. Sinii gala. Kun anaaf gammachuudha jaalattee jibbitee bara keenya nu boochisanii nutti kolfaa turan hiriira irratti. Har'a garuu isaan hiriira yoo ba'an dhiiga Oromoo ta'uun tiingi godhuu qabda tasumatti. Wayyaanee jiru isitti irratti hiriira baatee hin beekne namichi hiriira yaasiise kanan isinin jedha daawwattoota hordoftoota kennan nuti akka xiinxalaatti odoo hin taane akka odeeffannootti kan isin biraan geenne ta'a. Turtiin har'aaf isin waliin godhee kana fakkaata. Namoonni chaanaalii kiyya faariyataa yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama odeeffannoo jajjabaa diraamaa intarteementii fi wantoota adda addaa yuutuubii kee kanarraa argattan jedheen isinitti abdadha. Turtii gaarii biyyi keenyas kan nagayaa haa taatu.